Hey, akkam jirtu kabajamoo hordoftoota Oromoo Samsung. Yaaduu lilaachuu ol barsiisuu ol jajjabeessuun hunda keenya irraa waan eegamudha. Kunoo har'a waan irraa barachuu dandeessan chaanaalii Oromoo Samsung irratti isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Yoo walii keenya waan beeknu irraa ol barsiisnee bu'aan isaa gammachuudha. Kanaafuu isinirree waan beektanii karaa isinii danda'ameen obbolaa fi lammii keessan barsiisaan isin jedha. Har'a waan isinii qabadhee dhiyaadhee wantoota Facebookiin fooyyesse keessaa waan bareedaa fi seeraan nama kamiyyuu kan fayyadudha. Innis hojiiwwan garaagaraa mana keenya yookaan bakka feene taa'uuni Facebook fayyadamne apply akkaataa itti goonuun sinitti agarsiisa. Kanaafuu sin seeraan hordofuun baradhaan sin jedha. Garuu hunda dura obboloonni gara chaanaalii kanaa kan dhuftan yoo jiraatani chaanaalii Oromoo Samsung kan jedhu kana takka ishee subscribe gootanii bell icon bukkeetti argamu tuquudhaani ol ishee jettu filattanii maatii chaanaalii kanaa ta'uu dandeessu sin jedha. Warreen nan beekne ani maqaan koo Isoo jedhama. HD Oro app irratti barnoota garaagaraan barsiisa. Yoo fedhe keessan ta'e yookaan asiinis achiinis barnoota ati barsiistu barachuu barbaanna warri jettanii chaanaaliin koo akkuma argitanii maqaan ishee salphaadha. HD Oro app yoo jettanii isinii dhufa tokkoffaa irratti YouTube irratti ishee subscribe naa gootanii bell icon bukkeetti argamtu akkasin tuttanii kabajaan isin gaafadha. Yoo fedhe keessan ta'e akka viidiyoo kana ilaaltanii xumurtaniini karaa salphaa gallee subscribe si gochuu dandeenya jettanii yoo yaaddanii fi asuma gajjallaa linkii isaa siniinkaa viidiyoo kana gajjallaa iconitti kana takkaama tuquudhaani linkii isaanii argattu linkii chaanaalii koo ishee tuttanii keessa galtanii achiinis subscribe gootanii bell icon bukkeetti argamu takkaa tuttanii asiinis achiinis barnoota barsiisuu salphaatti argachuu ni dandeessu sin jedha. Kallattii maanii gara barnoota arrasinii qabadhee dhiyaadheetti haa darbinu. Tole hordoftoota Oromoo Samsung, ani kana gochuufi yookaan Facebookii kana irratti hojii kana apply gochuufi kan hin fayyadamu Facebook Lite dha. Yeroo hedduu Facebook Lite kana gatiin fayyadamuuf kana fayyadameen sinitti agarsiisa akkaataa sinitti apply gootanii. Yoo Facebookii isa guddaa fayyadamtu ta'e jechuun Facebookii ishee kana fayyadamtu yoo ta'e rakkoon qabu. Garuu F-Lite tu fayyadamtaniitti irra gaariidha sin jedha. Sababiin isaas gatiin isaan sinitti agarsiisuufi F-Lite isa update sinitti agarsiisa waan ta'eef isa tu fayyadamtanii gaariidha sin jedha. Yoo barbaadanis kanaan fayyadamuu ni dandeessu. Garuu gaafas kana sinitti agarsiisu F-Lite fayyadameen sinitti agarsiisa. Okay, F-Lite koo banee akkaataa ittiin joobicha fayyadamnuun sinitti agarsiisa yookaan akkaataatti apply godhamu hojichi sinitti agarsiisa. Okay, iconii as bukkee jirtu akkuma argaa jirtani iconitti ishee kana tuttu. Iconitti erga tuttaniiti wantooti kun sinii dhufu. Wantoota kana sinii tarreessaa. Isa keessaa kan isin filattanii jobs kan jettu ni jirti. Jobs ishee jettu filattu as bukkee jirti jobs kan jettu. Friend request fi edis managerii jala jirti jobs kan jettu kana ishee filattu. Sana booddee haala kanaanii keessa galtu. Kunoo gaafa galtanii kan inni sinitti agarsiisu hojiiwwan sinitti agarsiisa. Addis Ababa hanga kiiloomeetirii aanarraa kan fagaatee jiru hanga kiiloomeetirii 150 ammani kana jijjiiruun qaba. Sababiin isaas naannoo bakka hin jiru Naqqamteedha waan ta'eef Wallaggaa Naqqamtee Itoophiyaa isa jedhu kana ittiin jijjiiraa. Amma fakkeenyaaf hojiiwwan hanga kiiloomeetirii 150tti hojiiwwan afurii gadhiifamanii jiru yookaan ifa ta'anii jiru. Kana keessaatti filachuun hojii sinitti tole taayitilii isaa dubbisuudhaan hojii sinitti tole keessa galtanii apply gochuu ni dandeessu. Sinitti agarsiisa akkaataatti apply gootanii. Kunoo amma fakkeenyaaf ni ishee jettu kana yoon apply gochuu barbaade akka kanaatti salphaamatti as bukkeedha apply kan jettu jirti. Apply naa jettuuni. Sana booddee akka kanaatti maqaa Facebookii keessanii asirratti galmeeffata. Akkasumas bakka isin jirtanii siitii keessanii Naqqamtee Wallaggaa Itoophiyaa jedhee haala kanaan galmeeffata bakka itti argama keessanii. Akkasumas Gmail keessanii asirratti barreeffata. Yoo barbaadani Gmail kana jijjiiruu ni dandeessu. Yoo Gmail adda biraadhaan akka apply gochuu barbaadani Gmail adda biraadhaan hojicha apply yoo gochuu barbaadan Gmail kana jijjiiruu ni dandeessu yoo barbaadani sin jedha. Anas bukkeetti jijjiiruu gatiin hin barbaanneef bukkee darbeeni waan biraa sinitti agarsiisa. Akkasumas phone number keessanis jijjiiruu dandeessu. Phone number lakkoofsa bilbilaa keessanis jijjiiruu ni dandeessu. Ergasii send kan jettu jirti. Apply gaafa gootanii send gootuu fi information kana ergituu fi sana booddee send gaafa sin jettanii haala kanaanii ergamee jira jechuudha. Appilikeeshiniin kun hojii nuuni galmoofne kun abbaa hojii kana gadhiisee fi ergamee fi jira gara Gmail isaatti. Amma nuun baak jennee keessaa baana. Yoo inni nu fudhate nu bilbilaa yookaan Gmailidhaan
nu barreessaa jechuudha yoo hojii kana akka nu hojjennu nu barbaade nu barreessaa jechuudha Gmailidhaan haala kanaani. Akkasumas your jobs kan jedhu keessa maaltu jira yoo jettanii fi your jobs keessa galee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Wantoota nu apply ID goggoone hojii nu apply ID goggoone haala kanaan apply dedee ta'a. Yoo hojichi fudhatama yookaan akka nu hojjennu fi yoo nu fudhatee fi nu erga jechuudha gara Gmail keenyaatti yookaan bilbilee nu waamus ni danda'a yookaan holii galteen keenya ergasiitii ta'a jechuudha. Haala kanaani jobbii find godhachuu ni dandeessu. Yoo barbaadanii as taa'anii alattiin apply godha jettanii yoo yaadanii fi ishee kana iconitti kana tuqxanii biyya barbaadan as taa'an fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa jira Addis Ababaatti city biraatti apply gochuu nan danda'a yoo barbaade regionii Oromiyaa keessaatti regioniin hunda keessaatti yoon ilaaluu barbaade cheekii gochuu nan danda'a as keessaatti regionii Oromiyaa keessatti hojiiwwan jiranii kan Itoophiyaa keessa country makan kana keessa hundasaa as taa'ee Dubai United Arab Emirates kanatti gochuu nan danda'a yoo barbaade apply. Akkasumas Hindiittis gochuu nan danda'a hojii barbaadachuu nan danda'a. Amma akka fakkeenyaatti tokko godhee isinitti agarsiisuu nan danda'a yoo man Dubayin filadhe Itoophiyaa keessa taa'ee Dubayin apply hojii gochuu yoo barbaade. Kunoo akkuma argaa jirtanii hojiiwwan Dubai keessatti argaman haala kanaan nu tarreessee jira. Sinii akka fedha keessanitti taayitilii isaa hojii hojjechuu dandeessanii taayitilii isaa dubbisuudhaan apply gootu. Amma fakkeenyaaf tokko godhee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Amma fakkeenyaaf tokko as keessatti kliikii godhee apply jedhaanii sana booddee haala kanaani Isaac maqaa koo akka isinitti agarsiise maqaa koo fudhatee as bukkee bakka itti argama koo Gmail email addressii koo Gmail addressii koo as bukkeedhaa fudhatee phone numberii koo fudhatee jira. Yoo barbaadan edit gochuu ni dandeessu wantoota as keessatti information fudhatee Gmail isaa edit gochuu dandeessu lakkoofsa bilbilaa isaa akkuma isinitti agarsiisetti edit gochuu dandeessu sin jedha. Erga kana xumurtanitti send jettuuni. Okay, ergamni keenya milkaa'ee jira kunoo ergamee jira jechuun apply gooneera jechuudha. Hojii kana haala salphaadhaan duubatti deebine ilaaluu dandeenya akka inni apply ta'e bakka isinitti agarsiise your jobs keessaati akka inni apply ta'e cheekii gochuu ni dandeenya. Kunoo argitaniitu apply ta'eera jechuudha. Applicationii nu ergine kuni apply ta'ee jira. Akkasumas yoo barbaadanii hojii kaatagoriisiis qaba. Kaatagoriisisaa filachuu ni dandeessu sin jedha. Haala kanaan filachuu ni dandeessu kaatagoriisisaa. Akkasumas as bukkee type jobbii isaa filachuu ni dandeessu. Kunoo type job types jedhu kana filattanii full time part time naam jettanii filachuu ni dandeessu. Haala kanaan sin jedha. Akkasumas create gochuu ni dandeessu. As bukkeedhaati create hojii create uumuu ni dandeessu. Yoo beeksisa maxxansuu barbaadanii taayitilii keessan asirratti barreessuudhaan gosa hojichaa barreessuudhaan ibsa hojichaa asumatti as bukkeetti immooti haala kaffaltiisa per day per week guyyaatti amma kanan kaffala ji'atti amma kanan kaffala waggaatti amma kanan kaffala jettanii as bukkeetti haala kaffaltiisaa filattanii as bukkee receive karatti gootanii application namoonni barreessanii jechuun application namoonni gaafa galmaanii apply gaafa godhanii karaatti receive godhatanii wanta isaanii ulaagaalee isaan guguutanii karaatti receive godhatanii asiin email asirratti barreessitu. Akkasumas add question gaaffii gaafachuu yoo barbaadanii gaaffii asirratti add gootanii gaaffii itti daddabaluu ni dandeessu yoo barbaadanii jechuudha. Garuu wanta isinitti himu keessaati namoonni tokko callisanii yaalii maafi kan create godhan jiru. Yaalii maafi create godhanii hojiin hojjechiisna jedhanii kan create godhan jiru. Ishee akkasii hin gowwoomsaminaan sin jedha. Yoo wanta akkasii akka carraatee argitanii hojicha tuquudhaanii gara dhumaarra report kan jedhu jira. Reportiin kuni report job post kan jedhu jirti. Ishee fuutanii maal gootu not real job jettanii not a real job jettanii erguu ni dandeessu gara Facebookitti. Tarkaanfii Facebookiin irratti fudhachuu danda'a gara akkaawuntii sana irratti yookaan social contactidha taanaanis select gootanii send gootu jechuudha. Haala kanaan send gootanii report gootu Facebookiin mirkaneesseeti adabbii gara akkaawuntii sanaa deemaa jechuudha. Haala kanaan gagalmaa'uu dandeessu sin jedha. Apply gochuu dandeessu sin jedha. Hordoftoota Oromoo Samsung waan arra sin barsiisee seeraan irraa barataniitu jedhee yaada.
Kanaafuu hiriyaa keessaniif share gochuu akka hin daganneen sin jedha. Anre channel mataa koo qaba akkuma sila isinitti hime achiinis asiinis narraa barachuu yoo barbaaddani channel koo sana deemtanii linkii irraati link description irraati fuutanii linkii isaa takkaama xuxxanii keessa galtanii subscribe gochuu akka naan hin daganneen sin jedha. Akkasumas channel Oromoo Samsung kan jedhu kanatti maatii too yoo feetanii subscribe channel kana gochuu akka hin daganneen sin jedha. Like godhaa, share godhaan sin jedha. Amma video time tol arginutti nagaatti ciao.